ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ نبرت بجود دارك أبدن قبيت يودو قرتلي أجي فدا نبرت دبرتي فبجود دارك أبدون ننقفل هي وانت يجي اللي تران الدنو باسل نبرت دبرتين خبجود دارك أبد خبجنا أولفين نبرت أبد هاتو إيه واتتكلي أكواتكلي سين جنة يو خدن دي سان كان تاتن إيه أنا والله واي جمع جلالات أنا زدون كمالي سمون تيجي نجيك ما جرت سميرو كده أمة تيجي زلكلوية للربع رجع namni dubbattan hamzaa dubbadhu hamzaaji yoo dubbachuu dandeesse dubbadhu yookaan immoo ummata ajattu kun dubbadhu yookaan Ahmad السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نموتا ندرسان تجرا نتفكات أمزاجي ندرسان تلا بادية لندرسيتي كسمته تلا بادية وين؟ أتي دمي ونسل على هذه دبلو. أيه كيري ده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أكمل جدو أبولي وين كي يناغا كيساني فيا كيساني. أني وانغا بابا كنين جدو أبولي سكينيا أستاذ محمد بيان سيساني ستي دبليرا. جيتس دبليرا. وان إما متى كيساني أسرة في الدنيا كان مالتي أسوسيسو جيس يا مسرة في الدنيا واي وني والجتن كنا إني سنون تمرمني أجندا براني سين في الدنيا أسكان رات إيفا منا قدا أني وانا تمولتين دبدا كيسان تمرتني ده بتاني وان بربادن كيسان تمرتني ده بتاني وان نجتني مالي نسين في الدنيا أسرة ككنادا جتن ربي يفجد عديسا جتا مو بديسا كينيا أستاذ محمد بيان ربي يفجد عديسا نمني وامك أفي كرنسي سيقول بربادة مرازو سيقول بربادة شيتين اللي سين اللي إيشين فكينيا في سبباشيني إسلام ما قبضتف نموني سبباشين إسلام ما قبضتف تدولا ننجرو أتمو سببا قرا لافما كي إلالني سبباتي إنتلا كناف سببان تلا كناف جتشوتا هدو جتف جتشوتا جدا مونقبني وانتو تميكاتا ما سبباتا تجتف جتشا نموني سرات دولا ننجرو وان كان كي أما يونسرا وانت سيغافر خبجا في جالالان إما كان لاتي وجينا سوسيستة تمتي yo shedu ka wali galani mana wali ni jarote wali ni jaratani taw yo wali intante namni jolle shani jolle jador bogodate yo adam ba walera kambira okay kambira fu des bau khalas yo media tios base male zarta yo de ustaz ke yo wanto ko turiya kitiduf ne ma tu jagai ta amma ka janda ta wofi yo jalqaba nu dage fatete dage sai jirta jacho yo mo jalqaba nu dage fatini سيفي من دم ديار ديبي أكتروف نجرا. أيه. لاري جوان تنسلا محمدي في بونيجيني الدمبوتي ولي قلن أكا يخط ولي قلني نايخي التيم جوني ندررتهج أني وسون جالدو أني قرو إسيت أنا قلفت شودا في نار سامي كخفلهج أسو اللي تكتب كل در بنسي أرجان جروربو أسو قل شيء مفور قرو أني أرسا قدان ارتكافله إسي تنا قلفت شودافين ميديا رتس جيك أما جالسي سمالتشا دچي بتاده منا جارده أدري حرارتي منا قرا مليون لمات ترياتون جار نفقورده كابا منو خونغنا نف إسي كوبي فرد جارتي داين تقلفت شوديا متنا تسي تدووده إسي نرافتي ناتنقله كارشيله هركاهين كابو إسي نايخيتينا جنكته أما
wanin isitti obsuudhaaf isii dagadhiisii eegeetti rakkoon qabu gadiin dhiisa. Ani hawaasni Oromoo sheekootiin ulamaa'ii muslimaa alaana galfadha biyya keessa fuudhee alaa galuu barbaada jee Ustaas Ahmad Keenya. Kanarratti hawaasni kiyya jalqabaa gadhumaana jala jira waan ta'eefi micootnallee eebbaan kabajaadhaan naaf gaggeessanii anillee kabajaa fi eebbaan akka ilma isaaniitti alarraa akkana galfataniin barbaada. Dhuma dubbii kanaati ajandaa tokkos hin barbaadu. Isiillee akka arrabsaniin barbaadu akka qeeqanillee hin barbaadu. Nulachuu hawaasni kun waan jalqabaa nu jala jiruuf anillee wanta kan qabuuf bultii tiyya mana kanatti bultii jaaradhee galfachuu barbaada. Mana barbaaddanitti ana duuba waan dandeessan sappoortii na godha na jaaraa alaa na galcha. Isillee akkaan eebbise hawaasni kiyya haa beeku je wanni biraa tokko hin jirtu Ustaas Ahmad. Ayyee galatoomi hubadheera waan kana keessaan xumuranii deebanii ela waan gabaabaa namni sitti meera Nasraa. Ijoollee 5 ijoollee 6 torba godhatee gargar ba'a namni gargar ba'uun birqii miti. Haati dubartiis booniyyee duwwaa miti kan isheen deesse. Baay'ee deesse haati Oromoo dubartoota meeqa qabdi. Sigalee booniyyeen malee namni yaani jiraadhu akkas hin ta'u wanti jedhamu hin jiru. Maaliif abbaa ijoollee meeqaarraayyuu namni gargar ba'a. Maal ture beektaa jiru na hubadhu qoy eddeenan jedhaa jiru Nasra wanta kana sooshaal miidiyaa irratti as fiddanii qaawwa meeqaatama as banuufidha kan isin jirtan. Inni immoo isheetiin yoo hiikuu barbaade keessaan naqee hiikee sooshaal miidiyaa irratti antala koo abaluu ani akkasitti sii kenneera jedhanii nikaa walii hidhan gaafa walii hidhatan keessaan nikaa walii hidhatan dhaqanii nikaa isaanii keessaa walii buusanii deebanii yoo hawaasni kun na biraa dhaabbatu barbaade viidiyoo tokko anuufaa hojjetu as ba'e kalaas achirratti gargaarra asirratti dhufee inta jaalladhu akkasidha jecha jedhu akka kanaa taasisuun sirrii miti inga abaqasa kana dura. Okay, dhaggeeffattoota namni gubatee nama gubatee rifachuu danda'a namni gubatee ammoo laalaan beeku akkas ta'uu danda'a. Ahmad Balesikii Qaalee laali mucaan kun hawwiinsaa galman geenyeef nama hubadhame yeroo hunda nama kana bubbutu dura xiqqashu xiyyeeffannaa keessa nama galchuutu barbaachisaadha. Yeroo hunda uleen nama dha'uun dhagaa nama darbuun gaariidha miti. Ani akkana fakkaatutti amma Ustaas Muhammad tadhumaa jechaa jira. Ammallee uleetti haruu dhiisa akka ulamaa'ii muslimaatti mucaa kana ifitti qaba. Amma ni jaalattanii keessaan gubbaan ta'es ka godhu isin. Na gargaara na fuusisaa eegajee hawaasa Ustaasa dhaggeeffadhu. Amma akka ulamaa'ii muslimaa tokkotti akka ilma keessanii tokkotti yeroo hunda dhagaa irratti haruu dhiisa. Dogongorree amma duraa ta'e kuni kadhumaati isin jechuu jira. Meediyaa irraa isin badaa jechuu jira. Ustaasa dhaggeeffadhaa Oromoo ragaa ta'a ganamni hundi kun dhaggeeffadhaa. Amma mataa keetiin bakka bu'ii mana qabii fi waan gargaartu akka sheekootitti iyyaa fi hawaasni isin booda hiriira mucaa kana alaa galchaa ta'umaati. Bakka nama kana maraachuudhaaf togguutuu dhagaatti haruun waanuma inni dubbatu tokkaaf jallisanii kara biraatti fuudhuun gaarii miti. Ani Nasra akkati na beektu kana miti dhaggeeffadhu ani sooshaal miidiyaa kanarra jirta taanaan namni koo iddoo kana jandaa gidduu kana dhimma isaanii namni kotti arrabsame hin jiru keessaan itti arrabsame karaa hundatti arrabsame. Sigalee illee bilbila daarektiin duukaa isaanii daarektiin illee duukaa isee akkas godhii akkasitti deemee edheen itti maa jira. Tasgabbaa'ii takka kanaa ta'ii jedhee akka dhuunfaa kotti itti meeraan hin gargaaramin maaliin ta'inii jedhaa hin jiru. Waa'ee nuti waldhabne irraan ishee duukaa gargar ba'eera jedhu sababaa maaliidha sababaa simmi sooshaal miidiyaa kanarra fiddanii yoo gargar ba'an keessaa gargar dhaggeeffadhu Ustaasa Algaamala. Laal hawaasni keenya hordoftoonni tasgabbii nu dhaggeeffadhaa laal booda dubbiin akka wanni biran taane wanti amma jechuu jiru mucaan yoo nama miidiyaa jirtaa sii gala yoo qulqullinaan waan kana gallaale gaayis koomantii godhaa uummanni hundi jalqabaa keessa jira mucaa kana hawaasni Oromoodha. Adda ba'uu isaanis beekanii namuu isaafis nagee kanne isiifis nagee kannuudha kaayyoon. Argitanii gaayis faamilii. Laal wanti inni asirra fide keessaan ka jechaa walu namni hundinuu mucaa kana yeroo karaa hundatti dhagaa darbitanii burjaajessuuf hin filatinaa yoo jireenya isaa hin barbaanne namoonni jireenya isaa barbaadu sappoortii ni godha. Isinii galana fakkaata. Namni jireenya isaa barbaadu namni hubatu namni qoma isaa keessa rabbi rahmata kaayee tokko namni saayikoloojii namaa eeguu danda'u tokko gargaarsa ni godha. Godhee mucaa kana tasgabbeessuu ni danda'a.
dhagaa itti darbamu amma booda namni kaazandaa Muhammad Sheekootiilleen kabajaa wajjin irratti hin kaasina. Dhimmi kuni siis mudachuu danda'a. Jaartii teetii fi ilmoo teetiin dachii gaaraa fi bita si godhuu danda'a Rabbiin. Namni hundi anaatu waa beekaadhaan irratti hin xiyyeeffatinaa bakka. Dhugaa jirtu sinitti himate ilma dhiiraati. Ilma haadhaa fi abbaa qabu jaalalaatu uummata kanatti akkanatti gabbaase sooshaal miidiyaa godhe. Kara deemaa miti nama dahaa tokko nama jaahilaa miti galatooma anzaa shimfitadhee jiraatti fufa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قافين سي كبا نكا وللرب وسنجي رمو ولا بمدرو أدنى باسي. نكا وللرب بوسني دران شيكوتينا في داخلني جيلني اسمه مرة تقولوا في همزة خيسد دي بستني قلتهم والله يعني بالشات أنا قافت له أما قبوته يساوي جوال كنمته ولي أنا سنتين كان نرافو رامو ده مو كنا الله لا تعرفوا ده سيجاري همزة سين تركب سيسا أبلي سكي يا خبر جم نرافو دي هنقول ما جلديني nuti iyyadhu waan ati nu gaafatte akka feemasootaattis akka hawaasaattis akka hundatti akka obbolummaa akka ilmaa muslimaattis duukaa dhaabbannee waan goonu goona walirraan buusne amma dura walirraa buusuuf maratanii jiran garuu. Ayyee asirratti waan hin dubbachuu qabu Ustaaz Muhammad nama bilchaata ture jechuudha hiriyaa kiyya garuu haasaan isaa kan ammaa kuni naaf hin taane maaliif yoo jette amma mucaan kuni yookaan Ustaaz Muhammad waa'ee jaalaan beekuu ta'a yookaan immoo haadha mana isaa wajjin gammachuu dabarsaa waan ta'eef ittiin dhagahamu natti fakkaata. Li'annahu namni waan jaalalaa beeku tokko sigalee jaalala abbootaa ni kenna. Amma Ustaaz Muhammad jaalala dhugaa kan gartee foon seenee lafee seenee dhuka seenetu isa qabatee jira. Namni immoo kan hin beekneef galaami. Wanni kun akka qoosaatti ilaalina warri itti qoostanii itti kofaltan rabbiin jazaa isinii kaffala. Ani yeroo hunda nama miidhame biran dhaabbata sittani waatan yeroo mara jechuudha an wallahi alazim rabbiin naaf ragaadha mucaa kana akka malee qalbiin na cabe jira akka malee qalbiin na cabe baguma rabbiin mucaa sun asin godhi malee sunaannoo kana jiraatti ani hin beekne wallahi alazim ilmi namaa boonuu qabu kooroon qabu jaalala keessa nama naqxee kaate caafii irraan geessee kaate irraa deebi'u jechuun qalbiidhuma ummata islaamaarraa yoo mucaan sun hafte ani hin beeku bar namni suuta jedheellee wal keessa dabbeessee lolleen taaneef suutaa wanni godhamti sa'aatii howwaa ummanni gartee nama kafarsiisuu lafaa ka'e kana irratti ni kan irraa buusu jechuun maaltu namatti dhaga'ama mucaa kana nuti barra jechuun obboleessa keenya mucaan kun barra ilmoo namaati barra namni miidhamu namni boobu maa nama gammachiisa kan kana na arsee hedduu jechuun isin galamti erga ajandaa kun ajandaa guddaa ta'een dubbatamanii ajandaa kamtu dubbatamu mucaan kun hin miidhame qalbii cabe akkanadha. waan taane mucaan kun amma mucaan kun waan biraa wanni godhe tokko hin jiru hin jaallate hawaasa muslimaa nama gartee na deeggaruun qaba nama na jaallatuun qaba jedhee gammachuusa achi as baafnaan ummanni haasida ta'e itti ta'e yeroo tokko miidiyaatti ol bahee miti akkuma miidiyaa irratti ol bahee miidiyaa irratti gargaaramee mucayyuu sana caaltu kadhaabbii qabdu kan funyaan muraan taane digalee kan rifeensi miidiyaa keessa ciisu kan laallaan qalbii isaa hawwatu karakkaatti wucuu qabna loogoo kana keessa baafne jechuudha makiinaa harri makiinaa 30-40 manni ajaa'iba ijaaramee fi akkana malee madaa mucaa kanaan fayyu yoo namummaa qabaatan kaa dhaabbadha. Thank you. Kalas yoo namummaa isin dhagaame amma mucaan kun anamma namni akka biraan fagaanne Ustaaz Muhammad biraa akka namni fagaanne ani tun qalbiin na cabu mucaan kun maybe waa fuuchuu faatu mala. Ini galamti. Hamza galatoomii guys si wajji jirra jaa please Hamza dhaan galatoomii si wajji jirra namni kumni sadee kun guutuun Hamza follow godha. Hamza galatoomii obboleessoo mi'a haala kamitti hawaasni akka jajjabeessuu qabu sagantaa akkamitti qabnaa fi isa wareersuu dhiisnee isa achitti maal akka goonu please hawaasa kee kana mari'achisi. Thank you so much. Amma karaa gabaabaa wayin dubbadhaan tokkoffaa mucaan kun miidhamee jira qalbiin cabee jira mucaa kana bira dhaabbanne dubartii bareedduu lookoo fakkaatu fuusifne akka gartee warri gadda isaatti gartee gammade warri moo gammachiisuatti gaddu سيقولي أكن خسارة قونا إن شاء الله. لا رسول الله عليه الصلاة والسلام دائما يرو كند رسولي يبغوني في الضعفاء جن نما لافا نما مسكينة نما ميت أبي برتنا وربادا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مجانكم ميت أميرة خلاص جالتي أبي أمني أكو مقرتي تدول سنة كنو أمني كنو قال ما انقهته ونجرب بربادا ما أدى باسو دامتو كنو أدى باسنا أقام مدن أدى باسنا قرو مجاك أنا نمي ربي جت برد أبتي أجيب رب الرارقة أكرا قوا كنو مجران نما قلبين شبه مكان إسا بدي أستاذمان الرافو لما إلا صدركا كفريت تجيسي ومن نكون أما سكين أبي يوش اللفتني جالالتن أنا بيجني والله لازم أنا كفيجة قلبي نجيب كمالك جران نمدايا
Akka malee mee garaa karaan akkin ulaafuun akkina fakkaatu zasanzaa ulamaayoota wajjin ammati wal qunnamtee amma gargaarsa feemasootaa keessaa achi bahee mana keetitti banamee yookaan mana Hamzaa Sheejjaabir mana tokko nuu qabaati isin mari'adhaa ulamaayonni isin jala yaan amma ajandaa mucaa kana sheekotiin fudhadhaa nurraa adaraa rabbii nurraa fudhaa. Amma ilaali haasawni kee dhugaa ta'e osuma jiru kun amma sheekotee qofa lallatu nama namummaa qabu lallata dhimmi mucaa kana. Iyyaa. Dhimmi mucaa kana nama namummaa qabu walaa islaama walaa kiristaanaa la mucaan kun jaallatee dhabe mucayyoon isa kaaddee itti caffartee itti koortee itti boontee isa kaadde akka malee isa goote isuma deessite. Nama madaa yommuu bira dhaabbatu rabbii jecha kan bira dhaabbannu malee sagalee walaa sheekotiifis miti namummaadha kan mucaa kana bira nama dhaabsisu yookaan ammoo namummaa yoo hin qabnu jechuudha. Mee isin mee usuus hin taate kam taatan mee mee ofir kana jeefi sheekha naa hubadhu ustaas waniin kana jeefi fakkeenyaaf immoo feemasoonni ni jiran ummata kana yoo harka yoo seene dhageela waan akkana jeefi hin qabaanii namoota isin hin ta'iyyo harka yoo seene osoo galman geenya hafuu danda'a. Isii galee maaliifi amma warri meediyaa kanarra jiru irra guddaan jaahiloota warri amma feemasoonni meediyaa kanarra beekamtii qabu hundinuu warruma qaraatiillee qara'ee sirritti barnoota giyaa sammuu san hin qabne warruma quraana islaamaallee sirritti qaree qoma keessaa hin qabne jaahiloota beekumsa hin qabneetu beekamtii guddaa qabamaa asirratti si galee warra afaan qofa qabu warra waa balleessu warra waa arrabsu warra waa xiqqeessu santu asirratti feemasummaa sammuutii fi ta'oonni hin qaban feemasummaa fooloo tiktookii yookaan ta feesbuukaa malee kanaafi isin kennaa rabbiin isinii kanneen qomatee sanii fi sammuu teessan guutamtee waan jirtuuf haraamii fi halaal sirritti adda baaftanii waan beeytaniif waan kana waa dagallee xiqqaattus guddattus galmaan geenya malee akkamitti dhiisna jettanii waan yeroo hunda sammuu teessan keessaa hin baafneef jechaadhaan nurraa fudhadhaa nu dura deemaa nu afeerradhaa isin jala yaanaa jechuu barbaade kana naa hubadhu. Laal namoonni keenya hedduu gowwoomee jira miidiyaa kanarratti fooloo laalan malee sammuu namaan laalan. Beekumsa namaan laalan heddummina namni baalagummaa fi afaan dheerinaaf jala deemu agartee miti namoota safuu cabsan namoota amantaadhaan nama qaqqaban amantaa waliin nama buusan namoota shanyiidhaan saba kana adda diigan maal ja'a maal odeessa maal nama kanarraa dhageenya jee namni waan dantaa fooloo godhu kana waan jaalalaa fi kabajaa yookaan beekamtii fooloo godhan itti fakkaatee namni keenya abaluu feemas abaluu fooloo kabaja garuu namni kun fooloo qaba malee beekumsa sammuun qabu beekumsa onnee qulqulluun qabu jaahilumaa deema kanaafi galatooma ustaas kanumaafin jee malee waan biraa miti isin jala yaada amma Hamzaan illee jira amma ijoolleen harargeen nama tokkotu manatti ijaaree fuusuu danda'an nan beeka nama harargee itti dhiyeenyaan hin beeka namni keessan nama dhiira jaganalleedha garuu mucaan kun wanni inni gartee safuu fi aadaa fi amantii cabsee wanni bakka kana isa ga'e jaalala ta'uu beeka maraateeti miti nagaa qaba nama kitaaba rabbii beeku ni galaamti wanni ni haasaa ture wanni dubbataa ture ilaal sadarkaa namni gartee maraatee jira jechuu wanni isa geessise wanni akkana godhe nama kana jaalala malee wanni biraa tokko hin jiru mucayyoon akka malee jaalala qabsiiftee maraachitee kaatee yeroo inni maraatu agarte biraa galte ammoo akka namaatti namummaa waan qabnuuf Hamzaan illee jira Haydar Abdii Bilisummaa illee jira warroottan asirra jira asliinis gahaa mubaarakiinis gahaa nama kana jiruu isaa jijjiirree fi jaartii bareedduu fuunee jala geenye ni tasgabbeessina inshaallah eenyuuf jecha rabbiif jecha qabrii keenyaaf jecha nama gatte bira dhaabbatu nama kutu ol kaasu barbaachisaadha amma Hamzaa Haydara dubbatanu jararraa yaada fuuname. Taati ani ammoo arrabooda narraa fudhattanii waan narra keessaniin kafalaanii arrabooda ajandaa kana itti deebuu hin danda'u wayyee. Rame dikisho yero no kar ni yoga namni akulle nama jinan dubbatini hawasa qiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh imma ustaz Muhammad bayan kana yero baye media kana gubba de mu jira wan kana jarre kuni duguma akanuma godatan male wal jaalatu jirani jannata mo usne ala yerotif namni walis tabu danda mal tabu danda janne callefne waan kanarratti akkuma dhiyootana ustaas Hamzaa Sheejjaabir miidiyaa irratti dubbatanii jaalalti miciyyoo sana mul'attuu je namoonni baay'ee waan kana ni agarra garuu
haala yerootiif ajandaan namaa kun nama oowwisee namni micoon tun akkana ta'uu dandeessi jennee callifne. Even wanni kun osuma mul'atu hagana Umi Afgaanama kana jidduu seenanii nama wali aare addaan hin facaasan jennee kana hundaa'u cal jennee dhiibachaa turre karaa gabaabaa yoo borurraa taate ani liivii banee gargaarsa namni barbaade namni gurbaa kana cinaa dhaabbanna namummaa jee borurraa kaanee bira dhaabbannee intala ashiita gandaa qabnu itti fuudhuudhaaf waa adda guunnee jirra. Alwasana achina qabi asna qabi osoo taane boru aliibii banee baalama tihannu osoo taane waan silaa godhamuu qabu guyyaa borurraa kaanee intala gandaa tasheekootiin eeybifte ta namni hundi eeybise ta naamusa qabdu ta miidiyaa irratti illee hudduu olin qabatin naamusaan itti fuudhuu dandeenya. Halkanii guyyaa asumarraa waan kana mee af ijoolleen tun wal dhabdee miciyyoon tunis amma amantaa kana dhufte afichomee miciyyoo tanallee waan hin jennuuni afichomee ni bayyanatti afichomee jechaa oollee as geenye malee waa hunda ilmi namaa laalee arga. Miciyyoo tana yoomiin irraa gali'an akka nama tokkootti aboo nam tokkotti hin dubbatinaadha. Paaspoortiin haa ergaan jedhe. Kunoo booniyye dawwala. Maamma bayaanit dawwala. Hamzaan galgalatti paaspoortiin haa ergi tikeetaan sii muraay je'e moo hin jenne ja'ani gaafadha. Osoo ilma namaa tokkon dhageenyeen tikeeta isinii muree boru galtaa guyyaa sadii ka tikeeta sii muru ana yoo doraala kum tokko ta'e kisha kiyyaa baaseetiin muraa natti ergaan jeen galgala. Wali mari'adheetiin isaan lachuma rabbaa jedhanii addaan kutan. Miciyyoon guyyaa tokko ooltee guyyaa kaan ani baqaallettiin na diddee baatii lamaan takka naa daleeydu malee dhiyoota naan piizaa sii dalageettee na diddee. Guyyaa saniin wala booniyyee fi wala hooniyyee jibbee jalaa dhaabbatte. Yaa akhi amma as keessatti nama bultii nama addaan facaasuu isiniif fakkaachuu danda'a. Warabbul kaaba viidiyooniin qaba. Hagaan jara kana jidduutti allaffe keessaan gorsa akka ilmoot aboo jarri kun booda siqaanya isaa dhaabbu osoo namni jedhu wallaahi halkanii guyyaa jara kana bira dhaabban ijibban. Waan kanarratti amma hoggaa hagana dubbate akka nama ifii jiruu tolfatee jiru laaltanii agartan murteessuudha. Waan kanarratti haasawa achi naqabii qabne. Waan kanarratti hirmaannee mee mi'uutu gadi sasamsa namni hundinuu waan kanarratti hirmaannee guyyaa boru alliibii ni bana yoo barbaachisaa ta'e mana kiyyaniin bana. Osoo hin qabne obboleessa keenya kana waa hundaan gadhaabuu danda'uu ni qaba. Tagara mitiyyoo akkuma dhuubbattetti haadhuu